wantoonni faayidaan qabu jettee ati darbite hedduun akka irra fayyadaa wayii ta'e beekta. Wanti ati faayidaa akkasiin qabu jettee darbite yoo waan akkaan fayyadu ta'ee argame maal goota? Waan sanis ammoo yoo ka deebisuu hin dandeenye. Haga xumuratti na dhagahi seenaa kana waa hedduu irraa baratta. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Hamzaa Miidiyaa hundi keessan nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti sanarra qabu jecha walirraa bannellee dhiifama. Arraan tanas seenaa ajaa'ibaati baay'ee barnoota guddaa qabu tokko isiniif fidee dhufe. Haga xumuratti na hordofaa seenaa kanarraallee baradha. Gaafa tokko qaama namaa kanatu walii galeeti hiriira waliin bahe. Gaafii ol gaafatee bu'aa ofii buusuu fi akkasumallee qaama bu'aa hin qabne of keessaa baasuudhaaf walgahii ta'an. Qaamnummaan ati ofirraa qabdu kun jechuudha guutumaan guututti. Erga sanii jalqaba irratti dubbattee ijji ani waan akkaan faayidaa qabu jedhe qaama keessan hunda natu irra caalaa fayyadaa jetteen. Maal faayidaan kiyya tokko laalee fagoo waa argee waa addaan baafadhaa jennaani lakki si'ii mitii anaa jetteen gurre. Maal jennaani namni waan agara ilaala waan ta'eefi atin osoo an hin dhageenye arguun kee qofa bu'aa hin qabu erga dhaxxeellee anaa waa adda baafattaa natu sirra faayidaa qaba ani jabaadhaa jedha gurre. Ergasii ammas ka'ee miilli lakka taa isin lachuu dogongortanii jirtanii jedheen. Maal jennaani anatu fuudhee deemee biraan isiniin gaha osoo an deemee bakka saniin isiniin hin geenne dhageettanillee argitanillee wamaa hiika hin qabdan. Ani garuu miilli waan akkaan faayidaa qabuu fi bu'a qabeessaa natu sin caalaa jedheen. Achi ammallee tokko ol ka'eeti hanatuyyuu hunda keessan caalaa jedhe. Maal jennaani yoo isin deemtanii dhaxxanii ergasii atis argitee atis dhageettee miillillee deemtee biraan geetteetiin jette anatu dubbatee waa addaan baasa waan ta'eef anatu irra faayidaa qaba jedhee arrabnillee guutuun guututti dubbate. Dubbatee jennaani arrabni natu irra faayidaa qaba natu namaanis waliin gala natu waallee addaan baasa natu irra faayidaa qaba jennaani isin hundinuu taa'aa jedheen harkatu ka'eeti isin hundinuu taa'aa isin hundaa natu caalaa jedheen. Hayyee akkamitti jennaani kan isin qaaxxanii fi kan isin hojjettan kana hunduu erga isin qaaxxanii argitanii akkasumallee dhageettanii kun ammoo miilaan deemee biraan gahee booda namni harkaan qabee waan san fuudhu ana waan ta'eef natu irra faayidaa qabaa jedhe harkillee. Ajaa'iba! Hundinuu dandeettii ofii ibsatanii bu'aa isaanillee erga ibsanii booda eentu faayidaa ofii qaban walii beekanii wal kabajanii nu hunduu wal fayyadna jedhanii walii galan. Erga sanii ammoo eentu faayidaa malee nurra taa'aaraa eentu bu'aa takka hin qabnee jedhanii laalan. Erga laalanii booda ammoo garaa argan. Wanti faayidaa takkas hin qabne ka akkanumatti nurra taa'u jiru garaadhaa jedhan. Akkamitti inni nyaachoo malee hin argullee dhaqeellee hin fuudhu akkasuma hin dhaga'ullee waan ta'eef faayidaa takka hin qabu jennaani garaa taraan si geette maal jette jennaan ani faayidaa qabu hin argitullee akkasuma hin dhageettullee deemteellee biraan nama hin geettu akka harkaallee qabdee waa namaa hin fuutu akka arrabaallee dubbattee waa namaa hin addaan hin baastu ati faayidaa takka hin qabduu jedhaniin garaan hundi walii galanii. Hayyee faayidaa dhabuu kiyya baradhee ana dhaachi nyaata nyaadhuu jedhanillee maalirree wanti faayidaa hin qabne maalii gochaa fi ibaada bu'aan takka jirtu jechuudha. Maal jedhee ana dhaachi nyaadhu faayidaa hin qabu faayidaa takka hin qabu eega faayidaa malee jiraachuu jiraadhe ana dharraa kaasee waa hin nyaadhu jennaani gammadan. Bakka inni duraa taa'ee nurra nyaachuu jira eega inni nyaata dhiise nagaa dabarree jedhan. Erga akkas jedhanii wal dhagahanii booda bulanii lafti bariinaani garaan beela'e hin nyaadhu jedhee dide hin oolan akkasumatti hin nyaadhu jedhee dide garaan murateetiin jira. Erga guyyaa lammaffaa ga'ee booda ijji laaffatte ijji ol qabattee waa fagoo laaluu dadhabde gurrillee waan dhagaye addaan baafachuu dadhabe. Erga sanii miilillee deemuuf yaalee deemuu dadhabe. Harki waan bira jirus hiixatee fuudhuu dadhabe. Qaamni hundi wal gadhiisaa dhufe harka kennate. Erga sanii maali rakkoon keenya wal gaafatan. Rakkoon kenna garatu waa nyaanne nu hunduu humna dhabnee jedhan. Ergasii
faayidaan guddaa fi maddi waan kana hundaatu garaa ta'uu hubatan. Arganii fagootti waa addaan baafachuuf akka nyaanni garaa waa nyaachuu qabu addaan baafatan. Gurratti illee waa dhagahuudhaaf akka garaan kun waa nyaachuu qabu hubatan. Miilli illee deemee fiigee akka fedhetti waa qabu akka dura garaa waa nyaachuu qabu hubate. Enerjii yookaan motorri qaama isaanii jiddugala godhatee isaan hunda sochoosu jiru garaa ta'uu barnaani gara dhiifama nuu godhe nutu badii qabaay'an maali jennaani hojii kan kee guddaa wallaallee hojiin ala si taasifneeti nuti hojii ofiif kennine hojiin guddaa yositu kennennaan lakki jedheen dura baddee dubbiin anamma nyaataa hin jiru. Hin kadhatanii warwaatanii dhugaallee isaa kennanii walumaa galatti maal godhan bakka isaatti deebisanii nyaata akka nyaatu taasisan. Wantoonni tokko yeroon harkaa qabnutti ni'imaan isaa yookaan ammoo bu'aan isaa nutti hin beekaman. Erga nuti harkaa bahanii yookaan ammoo waan sadhannee booda sadarkaa waan sanii beekne ittiin boonna jechuudha. Amma qaamoleen kun hundi isaa yeroo hiriira waliin bahanii hojii isaanii ofiif kennanii bu'aa garaa hin agarre. Bu'aan garaan waan duwwaa isaan irra taa'aa fi akkasumallee kasaaraa tokko maletti taa'ee nyaachuu jiru itti fakkaate garaan kun bilaashaa jedhan. Erga garaan nyaata dhiisee hundi isaaniitu dadhabanii ufifatanii hojii dhaaban jechuun guutumaan guututti. Wanta kana namni tokko sammuu isaarraallee kaasee waan kana uumu garuu akka xiinxalee argetti barnoota guddaa qaba. Maali beektaa namoonni tokko akkanumatti taa'anii wanti tokko akka faayidaa hin qabnee fi akka wanti sun bu'aa takkas hin buusnetti warroonni ilaalanii jiru. Garuu ammoo wanti sun waan akkaan fayyadamaa yookaan akkaan fayyadaa ta'e ka ta'e jechuudha. Ammallee asirratti wanti isin beekuu qabdan tokkoffaa irratti namni sadarkaa kan kee iddoo kan kee waan ati harkaa qabdu yoo si hin beekin maal gochuu qabda iddoo kan keetiif sadarkaa kan kee ofiitti agarsiisuu danda'u qabdu. Akkamitti garaanii osoo yeroo isaan ati bilaasha nurra taa'attee nyaataatta malee hiika takka hin qabdu jedhaniin san dhugaa jettan jedhee nyaata diduu baatee hayyee jedhee cadhisee nyaate. Garaa kana hifataatuma itti fayyadaman. Garaa kana jibbaatuma itti fayyadaman. Garaan kun bilaashuma nurra jiradhaatuma enerjii isaanii irraa fudhatanii hunduu gara hojii isaanii bobba'anii jechuudha. Garaan jalqaba galee fi ergasanii akkana booda waa hin nyaadhu waan faayidaa hin qabneef faayidaa tokko maletti nyaata hanqisaasu jedhee dideennaan ergasanii uummanni ta'u ofiitiifu warrummaan durii isaan ati faayidaa hin qabdu jedhan si malee nutuu jiraachuu hin dandeenyu jedhaniiti harka itti kennatanii ergasanii ammoo waliin deemuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf namoota sadarkaa hankee hin beekneef iddoo si hin qabne sadarkaa hankee itti agarsiisuun bareeda. Deebinee illee nutis jireenya keenya keessatti bu'aa bahii jireenyaatitti namoota tokko quba ittiin qabuuf yookaan ammoo namni kun na fayyadaa hin jiru yookaan ammoo waan irraa buufataa hin jiru jechuun duratti inni kun osoo kallattii kamiin na fayyadaa kallattii kamiin na miidhaa jennee dursinee itti yaaduun barbaachisaadha. Ijaa fi akkasuma qaamoleen hunduu yeroo walgahii bahanitti garaa jalqabanii bu'aa isaa wallaaluun isaanii akka isaan sa'aatii saniif dadhabanii deebi'anii isa warwaasan isa san taasise jechuudha. Kanaaf seenaan kun ofirraa kaasee namni tokko ergaa mataa isaa qaba dabarfachuudhaaf kaasu baay'ee tokko seenaa bareedaa fi ergaa guddaa qabu. Akkamitti jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee fakkeenyaaf ati matama kan kee keessaa waan tokko waan faayidaa hin qabne seetee ofirraa gattee hojii ta'uu danda'a, barnoota ta'uu danda'a. Akkasumallee jireenya kee keessatti hariiroo namaa walitti qabdu namni kun waan na fayyadu jettee erga nama sanii adda baatee booda faayidaa nama sanii baruu dandeetta. Jireenya kee keessatti bu'aa bahii kam keessattuu waan tokko gochuun dura akka dursiteetti yaaduu qabdu si barsiisa jechuudha seenaan kun. Ani garuu akka kiyyaatti wanti asirraa baradhe tokko yoo jiraate waan tokko gochuun duratti jalqabanii itti yaaduu fi akkasuma erga itti yaadanii booda murtee duubatti hin deebine murteessuun akka gaarii ta'e irraa baradhe. Kanaaf seenaalee bareeda wantoota nama bashannansiisan, nama bohaarsan, nama kolfiisanii fi akkasuma nama dinqisiisan hedduu yoo argachuu feetan Hamzaa Miidiyaan filannoo keessan haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Erga sabiskiraayib gootanii olii irra kaadhaa. Viidiyoo kanallee laayik naa godhaa. Yaada keessan karaa koomentii naa ibsaa. Seenaan an hojjedhu ta'ee qeeq yoo qabaattan kallattii kamiinuu yoo isin ibsitan isinirraa fudhachuudhaaf an qophiidha.
hundi keessan isin jaaladha isinis bakka jirtanit nagahaan maqabadha haga viidiyoo barnoota qabu bareedaa fi hawwataa biraatiin walitti deebinutti nagahaan turaa isinin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.